አብዛኞቹ ተግባብተው በምክር ሀሳቦች ላይ ፊርማቸውን አውለው እየጨረሱ ነው። Miseensonni yaa'ii marii biyyaalessaa dhimma magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee ajandaalee marii biyyaalessaa 8 irratti waliigaltee mallatteessuu Komishiiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa kenne. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa humna ogummaa namtolchee yookaan artificial intelligence'n dandeettii isaan bayyeessaa jiraachuu beeksise. Dhaaba wayyaanee TPLF waliin mari'achuun gonkumaa akka hin barbaachifne Somaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaadar Suleeman Daddafoo dubbate. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fi Keeniyaadhaa waliigaltee nageenyaa mallatteessuun ibsame. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Ambaasaadar Baacaa Dabalee raayyaan ittisa biyyaa Federaalawaa Itoophiyaa naannoo Gaafa Afrikaatti kabajaa fi beekamtii addaa argachaa jiraachuu himee bal'inaan dhiyeessina. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 13 barree 2026 kanneen nama isin dhageessifne hanga footoo oduu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduu isinitti የፖለቲካ ፓርቲዎች ያቀረቡትን ቅሬታዎች ባለን የቅሬታ አፈታት